Yooyaa akkam jettu dhaggeeffattoota faana aartii YouTube chaayinaal maatii kan taasan hunduu nagaan keenya bakka irraa sagantaa keenya hordofaa jirtan hundatti isin haa qaqqabu jenna. Nuti sagantaa keenya guyyaa har'aa haala ajaa'ibsiisaa ta'een qabannee dhiyaannee jira dhaggeeffattoota keenya. Isinis bakka teessan teessanii yaada keessanii fi gurraan nu caqasaa isiniin jenna. Kanneen maatii faana aartii yuutuubii hin ta'in ammoo faana aartii yuutuubii tamsaasa isaa yeroo yeroon dabarsu akkasin bira ga'uuf faana aartii yuutuub kan jedhu sabiskiraayib gochuudhaan sagantaa keenya hordofaanis afeerraa keenya amma gara qophii keenyaatti sin dabarsa turtii gaarii. Egaan dhaggeeffattoota keenya xiyyeeffannoon qophii keenya guyyaa har'aa waan lamarratti kan xiyyeeffatudha. Innis gootichi waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii keessatti yeroo dheeraaf leenjii kan kennaa ture waraana adda bilisummaa Oromoo leenjisee xumuruu beeksise. Godina Harargee Lixaa Asaboot Aanaa Mi'eessootti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii humna addaa Oromiyaa irratti fudhateen 4 lubbuudhaan ajjeesuun kanneen hedduu madeessee kan ammoo boojee meeshaa waraanaa hedduus akka dhuunfatee guyyaa har'aa dubbatamee jira. Kunis bal'inaan isin biraan ga'a dhaggeeffattoota keenya. Akkuma baratamee gootichi waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii bakkoota adda addaa Oromiyaa keessatti banee qeerroowwan jajjabduu akka sibiilaa leenjisaa jiru. Yeroo ammaa kanatti lixa Salaalee baatuun jedhin naannawaa magaalaa Finfinnee sulultaa dabalatee mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo qeerroowwan lolaaf ga'an kumaatamaan oomishee diinatti bobbaasee diina nagaa dhoowwaa jiraachuun hunduma biraatii kan dhokatamuti. Yeroo ammaa kanattis gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana 250 mooraa gara Salaalee keessaa leenjisee lolaaf kan ga'an bobbaasuun dhagahamee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya gootichi waraana bilisummaa Oromoo bulee ga'ee diina kan yaaddessaa jiruuf akkasuma immoo humna Oromoo ta'e Oromoof abdii kan kennaa jiru yoo ta'u, uummanni Oromoo bitaa mirgaa ilaallatee uummata isaa yookiin waraana isaa cina dhaabbachuudhaafis murannoo guddaa fi akkasuma abdii guddaa fi sodaa akka hin qabne ilaalaa jira. Isinis dhaggeeffattoota keenya qophii keenya waliinis turaa jenna. Erga waggaa 3 darban irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa bilchiginnaa kana walii galtee dhabuurraa gara bosonaatti hafuudhaan haqa uummata Oromoof gaaffiin uummata Oromoo haga deebi'utti qawwee ofirraan eegu jedhu cichoomina qabu agarsiisuun isaa har'a mataa Oromoo holqabachiisee jira. Kaleessa waggaa 3 darban keessatti qeerroon 7,800 walitti lakkaa'aman lubbuu dhabanii sirna mootummaa wayyaanee kana raasanii buqqisanii gara biyya ofiitti erga gashanii booda mootummaan bilchiginnaa yookiin kanneen abiyyootiin deeggaraman durfaman suuta shiraan mootummaa wargaa ofirra galchatanii booda haqaa fi gaaffii Oromoo akkasuma lubbuu qeerroo haga kanaa bakka dhabee sirna mootii kadurii nama nyaataa sana nurratti deebisuudhaaf qabsoo hadhaawaa uummata Oromoo irratti banee uummata Oromoo kumaatamaan ajjeese kan mana hidhaatti akka darbaa jiru hubatamaa. Erga gochi ammeenyaa kun uummata Oromoo fi qabsoo qeerroo fi akkasuma qabsoo waraana bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf gaggeessaa ture milkaa'ina gaarii ga'e kana erga hatamee boodas waraana bilisummaa Oromoo ta'e akkasuma qeerroon akkasuma uummanni Oromoo illee otoo abdii hin kutatin jabinaan waan hundumaa dagatanii gara qabsoo isaaniitti cichuun guyyaa har'aa kana diina yaaddessuu ga'anii jiru. Kun milkaa'ina guddaa fi akkasuma ofitti amanamummaa uummati Oromoo qabsoo isaa irratti qabu kan mul'isudha.
Gara fuulduraattis egeree fi akkasuma abdiin qabsoo uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo tokkichaa qophaa waan ta'eef uummanni Oromoo isa kana guyyaa tokkoof dagachuu hin qabu jechuudhaan dhaamsa kiyya dhaamuun barbaada. Gara duraattis akkasuma qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu kaabinoonni bilisiginnaa xiqqaa haga guddaatti miidiyaa adda addaa irratti maqaa xiqqeessuu fi akkasuma qabsoo kana akka gadaantummaan itti dhaga'amuuf hedduu irratti kan hojjechaa jiranii dhaggeeffattoota keenya. Kana immoo uummati Oromoo irratti dammaqee shira isaaniitiin deeman maqa balleessii qabsoo Oromoo irratti oofamaa jiru akkasuma mooraa qabsoo Oromoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo adda cabee wallole kun shiroonni adda addaa kun kan kaleessaa irraa adda hin jiru. Kaleessa egaa waan hundumaa keessa ummatichi qabsoo kana fuudhee darbee kun raawwatee ummatichi wal dhabee akkasuma qabsoo keessatti caccabiinsa adda addaa uumamaa ture. Kunis hundumtuu shira diinaati. Kanaaf har'a garuu ummati isaa dammaqaa, dargaggoon dammaqaa, qeerroon dammaqaa fi akkasuma kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo qawween durfamu hoogganaa jiran namoota dammaqoo ta'uudhaan shira diinaa hubannee jirra dhaggeeffattoota keenya. Waraana bilisummaa Oromoo Oromoodhaaf haa xiqqaatu, haa guddatu, abdii fi egereen uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ta'uu Oromoon dagachuu hin qabu. Oromoon Islaamis ta'e Kiristaanni kan inni miidhamaa jiru Oromummaa isaafi. Oromoo Islaamaa yookiin waaqeffataa ajjeesanii kan hin dhiibne. Kanaaf Oromoon akka Oromootti eegga miidhamaa jiraate akka Oromootti gadi ba'ee kan isaaf lubbuu tokkicha isaa laachaa jiru waraana bilisummaa Oromoo tumsuu fi cina dhaabbachuun itti gaafatama seenaa guyyaa har'aati. Godina Harargee Lixaa magaalaa Asaboota Aanaa Mi'eessoo keessattis gootichi waraana bilisummaa Oromoo diina adamsuudhaan humna addaa Oromiyaa kanneen jedhaman irratti lola ajaa'ibaa gaggeessan 3 lubbuun galaafatee kan hedduu madeessee meeshaa isaanii irraa hiikkachuu guyyaa har'aa gabaasee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Harargee Ba'aaf Lixatti yeroo dhiyoo keessatti kan qindaa'e akkasuma yeroo dheeraaf hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo gameeyyiin kumaatamaan kan jiran yeroo ammaa kanatti isaanis gara qabsoo hidhannootti fuula garagalchachuudhaan diina adamsanii tarkaanfii jajjabduu irratti fudhachuunis eegamee jira dhaggeeffattoota keenya. Gama godina Wallagga Lixaa bakkoota adda addaa keessattis lolli akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u mootummaan neetworkii balleessee waan waraanni bilisummaa Oromoo isa godhaa jiru dhoksuuf jecha kan neetworkii balleesse yoo ta'u garuu waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaan waan nama boonsuu fi injifannoo jajjabduu galmeessaa jira. Kun ammoo ragaa waliin kan waraanni bilisummaa Oromoo itti qabuudha ta'uu isin hubachiisa. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatu akkasuma dhimma faana aartii Oromoo irratti kan xiyyeeffatu akkasuma kan dhimma aartistii Oromoo irratti kan xiyyeeffatu karaa YouTube chaanaalii keenya faana aartii Oromoo kanaa isin biraan keenya. Isinis guyyaa guyyaan sagantaa keenya hordofuu maatii YouTube faana aartii Oromoo kanaa akka taatan isin gaafanna. Akkasuma share like godhuudhaan wal jabeessinee walaa guddisnuu yaadaaf qeeqas waliif alaannu isiniin jedha dhaggeeffattoota keenya. Horaa bulaa leebanaa yeroo biraa walitti deebina.